Bro. Maali suuta jetteen dubbattu mana natti hiitaanii? Nani geessiti? Waayii tun jirtu jetteetuma hin jirtu ati. Nani yeejaa? Hin jirtu dhugaan siin jedha. Qoy nattaasee kamaayini? Maayini maal taasee akka sayyaadan baddee jettaan? Ani waa'ee mucoota nama maala dhaqqishii. Mucayyoo kamishii? Maaliif ishee kan jaaladhu? Eessatti beektan? Hin beekamu? Eessatti beektanii siin jedhin beektanii? Baay'een jaaladhaan garuu itti muun sodaadha. Mucayyoo kana baay'ee jaallattaan. Itti machuu sodaatte. Dhugaa? Itti machuu sodaatte miti? Giddiin qabaatiin akka goonu kana naaf dhiisi. Anumaaf dhiisi kanaan nan xumura. Maal? Waa'ee ishii naaf dhiisii yaadda hinateen nan xumuraa harka kee keessa siifan galcha. Naaf xumurtaan? Nan xumura giddii qabaatiin. Innis yaadda naaf xumurta jechuudha. Garuu adaraa kee hin mufachiisin. Hin mufachiisu. Waa mufachiisu maali? Harka keessii galcha soo siin jedhuun dhaqee ishii mufachiisa. Maa jechaan? Kanaafii waan mufachiisu hin jiru. Waan itti himamu qabutti beekanan akka ishiin kan keetaa sun godhaa yaadda hinaan fideen harka keessii galcha. Amman dubbadhe kanan sii galu. Kanaafuu boru wal arguu qabnaa jechuudha. Bakka namni sitti miidha bakka amma dhaqee wantoota xumuramuu qabdu xumureen sibiilbila waan ta'eef yaadda hin itoo waa'ee mufachiisu mana dhiisii jedhii nagaa ta'e. Kan boru Eshi? Abshir. Maalan siin jedhu gande xumurtee akka ittiin jajjanii tasgabbaa'e kashiin kan kootii nan xumuraa anaaf dhiisii hin jenne. Maal siin jette? Tole siin jette? Tole jechuu miti amma qoy tasgabbaa'e sittanii maal akka hin jette beektaa? Maali waan baay'ee barbaadde micayyoo kam jedhee sitti maali? Maal barbaadde? Waan baay'ee si hafa. Maallaqa barbaadde micayyoo. Maallaqa? Maa rakkoo qabaree maallaqa taanaan ani jira ko. Ani jira nan gaafadhu ishii mana haa xumurii siin jedhe. Kanaafuu kan barbaadu ishiin maallaqadha. Kenniteefi jenna mucayyoon babbareeddee dhufuu barbaada. Qarshiin rakkoon qabu siin jee ko ani kan qarshii kan kenna atumti dhaqinaa xumuriin kan qarshii rakkoon qabu. Maalan lakkaa'anii lakkaa'uun hin barbaachisuun xumuri ofaa isaa. Kan xumura bakka. Anaaf dhiisate amma kanarra isatti kuma siin jedhe haaluma kana itti deemnee jennaani. Ittiin qabaatiin. Sitti mila Haa ta'u. Jalan Raul maal keenya baay'ee bareedaadha miti. Baay'ee namatti tola. Baay'ee kiyyaan akkaataan guyyaa kana dabarsee hin beeku wanti si ajaa'ibu jecha baay'ee. Baay'ee namatti tola. Sirriitti natti toleera. Waduunis karaa galgalaatti jira bakka nan deema yeroo biraa immoo deemnee wal argine ni abdii qaba garuu. Deemuu jira. Amma nan deema. Akkatti waliin wal biraa deemuutu naaf. Akkasiin hin danda'amu amma iddoo tokko waliin jiraannutti deemnee bakka deebinee wal argina. Haa ta'u maali? Si bakka nagaa.
Maal xumurtee? Murameera. Wanti hundi xumurame waan tafee jiru. An beekamu sana barbaadi bakka maallaqi jiru bichaa barbaadi malee xumurameera. Wal biraa siin ga'u bichaa tafee amma. Kan qarshii rakkoo qabu. Isa naa kenna. Kan qarshii rakkoo qabu. Ati beekamu. Kanarra hin jaallee hin kaa. Wal biraan siin ga'aa boru waliin haasoftu hin dhufti kaa'e maal barbaaddaree kana jala isheen dhuftee jenna. Ani waan barbaadu. Jala? Jaalallee koo. Maal jettee? Akkas miti. Jaalallee? Jaalallee koo dha maal? Akkas miti himi. Jaalallee maali? Jaalallee maali? Qoy tasgabbaay akkas miti. Jaalallee maali? Akkas miti qoy. Maal ta'e? Qoy tasgabbaay. Maalan tasgabbaani? Ana jala gargartee ishii dubbisaa turte. Qarshii naraa guuraa kan turte. Ishii ofii keetti dubbifachuuf. Akkas miti. Tasgabbaay qoy. Maal akkasuma jaalata kan dubbachaa jirtu ishii miti. Ani jaaladhe wannan ishii jaaladheef. Siifani ma qoy tasgabbaay akkas miti. Akkas miti. Ati natti fayyadamte jechuudha. Akkas miti tasgabbaay maalati nan wal kanuma ishiin dubbachaa jirtu kun qarshii kan narraa guuraa turte ofii keetii ishii waliin yeroo gaarii dabarsuuf akka ishii jaalatte itti himuuf ati anaaf anarratti wanta akkana raawwattaani. Maalan godha nan jaaladheeni. Yaa Rabbi wanti dhagahu kun dhuguma moo? Dhugumaan dhagaa jira moo? Caalaa dhuguma akkana gootee? Akkas miti. Hawwii akkas miti. Maqaan keetii. Natti dubbati. Akkas miti jedhani wanta gooteertan. Hawwiin sun. Sakki jaki jedhuma deemi jaki jedhuma si ilaaluun barbaadu. Balleessa koo waan ta'eef machaadha. Har'a deemee dhiifama gaafatu. Akkuma naayi. Waan an balleesseef deemee dhiifama gaafatu. Dhiifama naa godhi. Amma dhiifama naa godhi tasiin ka'u. Maal gochaa jirta? Ka'u lammata dhiifama naa godhi. Maal gochaa jirta? Dhiifama naa godhi. Balleesseera dhiifama naa godhi. Dhiifama naa gochuu waan nana siin ka'u. Amma dhiifama naa godhutti hin ka'u. Kai bakka kai hingaa. Kai isiin jiru maaltu jira siin? Sittani mana dhagaye. Lammaffaa nan baruu mucayyoo waan nan jaalladhu fan duras nan jaalladha. Kanaaf jedhee ishii jaalladhee si miidhuuf jedhee tanan miti. Dura waan nan jaalladhuuf lammaffaa walakkaa keessanii seenu. Waan tanaaf ishii gidduutti raawwatame homtuu hin jiru waan ta'eef lammaffaa walakkaa keessanii seenu. Ishii kana booda nan baruu sitti ittiin deemu. Galatoomii. Bilbilli ishee isin hojjetu. Hello.
Egaa Kaamucee waliin araaramnee jirra. Ammas cidha keenya murteessutti jirraani. Kanaafuu akka haaratti wal si barsiisuun barbaadan ishii waliin. Maarree haa ta'u gaariidha. Gaariidha haa ta'u maarree. Kanaafuu yeroo tokko na eegi. Asuma itti waan ta'eef. Kanaafuu ani ishii si waliin wal barsiisuu osoo hin taane jalqabas sababa kootiin walitti dhuftanii yookaan ani sababa jaalala keessaniif sababa ta'uu waan danda'uuf sii galee jaalala keessaniif sababa ta'uu waan danda'uuf isin immoo jaalala dhugaa wal jaalattanii yeroo muraasa waliin turtanii yaa'u gidduu keessan seenuu waan badaafis waan gaariifis fayyaduu waan danda'uuf yaa'u ani kanan ishii kanan fide si waliin wal barsiisuuf osoo hin taane ishii siif kennuufani. Ishii siif kennuufani. Jaalala gaarii siif ta'a. Guddaa galatoome guddaa isaa galatoome. Aragaanti kun amma nama na uffattanii amma haala walammadduuni. Guddaa galatoome baay'ee galatoome ulfaadha. Jaalala gaarii isin taata. Galatoome. Lammaffaa akka gaafa sadiitti deemtee akka hin